فيديو كان أكما أرجع جرتني فيديو كوني وبوليتين كينيا أكما أناتي أكما سيئتي بيا أورما هجتي مجيون كوني يمكن بيا كيسا جتني يمكن بيا كيسا تبو دندا جتني وانا كسيد يادني جراتو دنديسو بوانتي كوني مجيون كوني أكما أنات أكما سيئ بيا أورما كيسرتي كانوا جتمو أكما أرجعتني مانا بوفافي جوي كيسا هجتي وبوليتين كينيا كونجي mana kana keessa hojjetti rakkinni isheen keessa dabarsite seenaa ishee waan baay'ee garaa nama nyaatu jechuudha. Jireenyi addunyaa kana waan baay'ee nama gooti. Hiyyummaa waan baay'ee nama gooti. Wanta hiyyummaan nama hin goone hin jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtu jechuudha. Dhageenyi waaqayyo isin yaa baay'atu akkam jirtu nagaa kootii galata waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan like gochuu share gochuudhaan wantoota asirratti guyyaa guyyaan darban hordofuun dagatinaa isin jedha. Egaa obboleettii keenya tokko seenaa ishee waan xiqqoo gabaabduu isheerraa waa barattu hedheetan isinii fidee dhufe hanga dhumaatti na dhaggeeffadha. Egaa obboleettiin keenya kuni akkuma anaa akkuma si'ii biyya ormaa keessa dalaguudhaaf biyya ormaa dhufte. Egaa dhuftee mucayyoon kuni akka isheen seenaa ishee himattetti illee biyya ala baatee hojjetti. Mucayyoon kun ala baatee oduu hojjettu haadha ishee biyyatti dhukkube. Haadha ishee erga biyyatti dhukkubeen booda immoo mucayyoon kun haadha kiyya fayyifadha jettee mana jawwee fi mana bufaa kanneen jawwee bufa qofa osoo hin taane raammoteen achi keessaa dhabaman tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Raammoo anatuma raammoon tokkoyyuu achi keessaa dhabaman hin jiru jechuudha. Obboleettiin keenya kun gaafillee gaafatanii tubarii namoota baay'eetu gaafii ishee gaafate laayivii irratti mucayyoon tuni gara kan argamtu Saudi Arabiyaa keessatti isheenis immoo namoota baay'eedha kan ishee gaafachaa ture jechuudha. Maaldhaa fi mana kana keessa hojjettaa manni kuni haraamidha wanna kana keessa hojjetin haraamidha hojii biraa hojjetadhu jedhanii. Mucayyoon kun maal jettee deebiste ani jaaladheetinii miti hojii dhabeetanan hojjechaa jira biyyatti haadha koonna jalaa dhukkubaa sababa saniifani mana kana keessa hojjedhaa hojiin dalagaan hin jiru kanaaf malee rakkidhee malee waan hunda ilaaletanan obsee waan kan dabarsaa jira haadha kiyya fayyifadha jedhee tananii haadha koo baay'ee na jalaa dhukkubaa jette mee ilaalaa dhugaa dubbachuudha fi ilmi namaa yoo gaafa rakkatu gaafa waan itti garagaru dhabu gaafa waan jedhu hojii tokko tuffachuun dhaqamachuudha. Garuu immoo warri isaa ishee qeeqanis warri ishee arrabsan illee baay'eetu jira beektanii. Ta'uu qabu maaliif obboleettiin keenya kun rakkatteeti malee jaalatteeti miti kan amma isheen achi keessa hojjechaa jirtu mana raammoo keessa kan hojjechaa jirtu rakkinatu ishii goosise jechuudha. Maaliif haadha kiyya fayyifadha jetteeti malee osoo waan itti tole ta'e osoo yookiin immoo osoo bakki kun itti tole ta'eeti mucayyoon kun mana raammoo keessa iyyuu hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Garuu immoo rakkina irraa kan ka'e kan ishiin hojjechaa jirtu rakkinni ishii immoo haadha ishii fayyifachuudhaaf hojiin hin jiru. Gaafa galtee hojiin barbaada jettee teechuu hojii soxxii jechuudha. Taayala abii kalas badenne sawwee. Inna sababa saniif obboleettiin keenya kun mana raammoo keessa yookiin mana jawwee keessa hojjette jechuudha. Raammoo dhugaa dubbachuuf namoonni yookiin argitan jiraachuu dandeessanii jawweetu jira bofa gurguddaa kanatu jira akkasuma raammoota gara garaatu jira. Hatte himus raammoota gara garaatu jira hatte. Tayyib hatte lat kasriin raammoota gara garaatu jira jechuudha achi keessa. Aynata tokko qofaayyuu miti jechuudha. baay'ee tokko jira waanuma lakkoofte hin beektu jechuudha. Maaliif viidiyoo isin hojjetti laayivii irrallee hin dhufti hin himte jechuudha. Laal jireenyi fi hiyyummaan waan isheen hin goone hin qabdu. Waan gaafa nuti dalagaa wayii yookiin biyyatti asii namni keenya maatiin keenya birrii ergaa maal jedhan garuu nuti waan keessa dalannu waan hojjennu hin beeku ilmi namaa nu'iitu walii beeka jechuudha. Har'a obboleettiin keenya kuni wanta dhiirri hojjenne ishee hojjechaa jirti jechuudha. Dhiirri onnee akka dhiira qabdi jechuudha. Nu baagatti onnee akka dhiira qabdi obboleettiin keenya kuni dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Innaa kalaas innaan kanaaf rakkina mucayyoo kana waan kana keessa hojjisiise malee jaalatteetii miti jechuudha. Namoonni gariin maal jedhaniini ati maaf kana keessa hojjettaa maalidha hin soqattuu hojii biraa jedhanii mucayyoo kana baay'ee tokko amaleellee kan tuqeen jira jechuudha. Gara koomeentii minaamnaa fi akkasuma laayivii irratti illee jechuudha. Garuu mucayyoon kun rakkina ishee himattee jirti. Rakkinni ishee haadha ishee waan baay'ee dhukkubuu fi haadha kiyya itti fayyifachaa jira. Sababa saniif kana keessa hojjedha cinqamee dhiphamee jettee himte jechuudha. Garuu ilmi namaa immoo siif hin laalu jechuudha beektanii.
Kanaafi gaafa nuti birrii yookiin immoo isin jedhani cinqamtanii mana raammoo keessa hojjettanii ifamtamtanii hirriba keessatti dhabdanii gaafa asii birrii biyyatti ergitanii birrii isin jalaa bade hedduu takka hamilee nama caba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya obboleewwan keenya adiraa keessan gizee biyya ormaa dhuftan of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif isin jabeettani biyyatti gaafa birrii ergattee ushattee birrii kee ergattee tumaati asii hojjettee ergitu yoo maatiin kee kas jalaa balleessan ta'e faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Siigalee Atille birrisa warra godhachuu yaade bakka irra godhachuu yaade sin jechuu barbaade tan obboleewwan koo rakkinni biyya ormaa kan waan sin goone hin qabdu ilmi namaa dalagaa hin maxaru dalagaa wanta sitti dhufte immoo biyya namaa keessatti hojjetatta malee wanti teechee wanti sitti dhufu hin jiru jechuudha. Biyya keenyatti osoo waan feeteyyuu goote mana raammoo keessa hojjetu garuu akkana rakkinni gaafa biyyaa baatu akkana nama goote jechuudha. Mana raammoo keessa namni nama hojjisiiste jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan waan mana raammoo keessa hojjetanii baay'ee jira. Akkasuma manoota madaamii midhaamnillee raammoon hin jira. Raammoon jawween kunii fi booftii midhaamni kun hin jira jechuudha. Warroonni maajikii godhatanii warra akkasii keessallee hin jira jechuudha. Kanaafi obboleewwan koo hojiin kamiyyuu hin tuffatamu garuu kunis tuffatamuu hin qabu. Yaa'u maal gootere qarshiidha waan ta'eef giddiidha waan ta'eef ishiin sababuma haadha ishii hojjette malee garuu kan shamarrani hojjechuu hin taane dhiirriyyuu hojjetu hojii kana jechuudha. Dhugaa rabbi dhiirriyyuu hojjetu jechuudha. Ani garuu ani hin beeku dhugaa waaqayyo. Yaa'u bakka onnee ishiidhaa kenna akka dhiirati jechuudha. Bakka obboleettii keenya kana waaqayyo ammallee ormii keessii faadheeru obboleettii koo haadha keessallee waaqayyo siifaa fayyisu. Isa kana seenaa obboleettii keenya waan baay'ee nama garamuudha nama ajaa'ibuudha. Kanaaf obboleewwan koo hojii kamiyyuu sitti dhufe obsii keessa darbe. Obboleettiin keenya kunillee gaafa tokko darbuu fi danda'a waan ta'eef obsiteetuma cinqannamtee keessa darbaa jirti jechuudha. Obboleettiin keenya kun haadha ishii fayyifattee guyyaa tokko gammaduu dandeessi. Hojjetattee itti dandafqite kan ammoo guyyaa tokko itti gammaduu dandeessi jechuudha. Kanaaf hojiin kamiyyuu tuffatamuu hin qabu siniin jechuu barbaade tanani. Sinin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma marroonni maatii mana kanaaf immoo haarawaa taatan abdii sana rakkisaa jira. Mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa sinin jedha abdii sana lolaa jira. Baay'ee baay'ee viidiyoo biraatti walitti deemnutti caa'u sinin jaalladha.